Oromoota Walloo. Oromoonni Walloo qooda nurraa qaba kutaa Walloo qofti nagayamaaf dhaba yoo Walloon tuqame nutis nagaan qabnu lafee teenyatti akka yoo mu'addan hafnu nu gabrummaa waggaa 150 argine Oromoonni Walloo waggaa 400 gabroome kophaa isaa lagaan garmalee marfamee ibidda gabrummatti hedduu waxalame hanga Walloon dirana diina weeraramu tokko hin dirmanneef Oromoonni kamuu kan lafaa fi lafeedhaan walumaan yaamamu alagaadhaan cabus diinaan jilbiiffanne jarri akka fedhutti Walloo hin fe'anne kophaa isaa tahee nafxanyaa isa goolu gaaf meeqa moo'ate diina isaan lolu diina qe'ee dhufe gootummaan fonqolchee ari'ee deebisee gondaritti galchee masaraa booji'ee bara dheeraa bulchee gootummaan garsiisee hojiirra oolche garuu bara dheeraa booda kophaatti argatanii Teediroos fi Yohaannis dabareetti dabranii Oromoota Walloo baay'ee duguuganii lafa isaarraa saamanii haan biyyaa baasanii nafxanyaan bineensi yoomnutti hambisanii caphee yoo gabroomes yeromaaf riphisee Hayila Sillaaseenis beelan ficcisiisee dargiinis buqqisee biyyarraa facaasee barnoota dhoowwatee dukkanatti hambisee mootiin nafxanyoota yoomnutti hambise garii afaan wallaalchisan dhiibbaatti godhanii garii yoo nagahan irratti cichanii afaan fi dhabanis eenyummaa ofiin ganne uffata aadaaf maqaa lafaan daganne tanaaf Wallo baddee bakkaa hin dhabamne miidhaa Wallorraan gahan jarri nafxanyoota yoon seenaa dubbisu garaan na gubataa ilkaan hin qaqqara onneetu na butaa tasa imimmaan dhufee ijatoo na guuta bara Oromoonni humna tahee ifa baheetti har'a warri Walloo garuu rakkoo keessa jira akkuma kaleessaa hafteen nafxanyoota Wallo gabroonfatee qircachuu barbaada gochoonni kaleessa dasetti hojjetame akka Oromootti ergaadhaan of dhaame dammaqi qeerroo Oromoo ija kee banadhu ijarraan libsatin Wallo dhaggeeffadhu qeerroowwan Booranaa Wallaggaa fi Jimmaa Harargeesin baana qeerroowwan Tuulamaa dhiini Wallo jiga dhiiga kan keetuma kan kaleetuun galle irraa qabna guma kanaafuu qophaa'e qeerroo bakka jirtu daangaa kee eeggadhu ofirraa qoli yartu dhiibban akka kalee har'a nutti hin taatu bitoota 25,2019 Munawwar Lagarbaatiin